Harka fuunee hordoftoota Oromiyaa lafan kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee keenya har'aa irratti keessummaa tokko qabanneetiin isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan kun yoo xiqqaate waggaa lamaaf ija hawaasaa duraa dhabameera. Innis gama hidhaa tureetiniin tibba kana hidhaarraa gadi ba'e. Keessummaan keenya har'aa sochii siyaasa Oromootii fi akkasumatti ammoo gama hogbarruutiinis hedduu beekama. Kitaabota akka Miilan Shokoksinee, Dibaa, Shira, Siifan, Mariiraas, Namummaa jedhaman kan barreessu yoo ta'u, kitaabota gama biraallee dabalataan hiikeetiniin jira. Keessummaan keenya har'aa kanaan dura barsiisaa Yuunivarsiitii Walloo, Yuunivarsiitii Adaamaatii fi Yuunivarsiitii Arsii muummeelee afaan Oromoo, Fookiloorii, Seenaa fi gosoota barnootaa saayinsii hawaasaa irratti illee bobba'eera. Keessummaan keenya har'aa Yaasoo Kabbabooti. Yaasoo baga nagaan dhufte. Baga na eegdan Muktaar. Gama sagantaa kootti dhufee qofa osoo hin ta'in gamuma hawaasa keetiittu immoo baga nagaan galte. Hayyeegaa warra na dhaggeeffatanii fi miidiyaa Oromiyaa 11 illee hordofaa jiran hundumaaniyyuu baga na eegdanii warri waan kana ilaalaa jirtanis immoo anaa dhufuun jedhan. Yaasoon yoo xiqqaate waggaa fi ji'a 10 akkas waggaa 2 jala hidhaa turuu kee beeyna. Maal taatee hidhamte achirraa haa kaasnu? Egaa akkuma biyya kana keessatti wanti beekamu qabsoo saba Oromootiif taasifamu keessatti akka nama tokkootitti anis qabsaa gameessa tokko ta'ee adda bilisummaa Oromoo wajjin warreen biyyatti deebi'an keessaa nama tokko. Karaa nagaatiif qabsaa'uudhaan yaallannee gaafa sana biyyatti deebine biyyatti deebine booddee egaa wantoonni akkuma namni kamiyyuu beeku isinis akkuma hubattan bifa jedhame sanaan karaa nagaa ta'uu baatee namoota baay'ee waan kanaan dura abdii galan waan kanaan dura walii galteedhaan lafa taa'e yookiin immoo hooggantoota gidduu taa'e qabsoo karaa nagaa akkasumas shororkeessummaa waan jedhu sun ka'ee jira. Namni biyya keessatti deebi'ee yaadan wal mormaatii yaadan haa qabsaa'u kan jedhu suni karaa kamiin akka qamadoon beekin gaa nuti shororkeessaa jedhamnee manni irratti banamee poolisiin nuuf qabsee gaa mana murtiitti deddeebi'aa baanee waggaa 1 fi ji'a 10 hidhamee bahe. Kanaaf himanni irratti dhiyaatee shororkeessaa kan jedhu in fact ani shororkeessaa jecha jedhu kun baay'ee natti ulfaata dhugaa soodha fi dhaabni shororkeessaa jedhamu gaafa nan hidhamu odoon jiraatin namni shororkeessan tokko hin jiraatas jedhee hin amanu hin jiraatus jedhee immoo bifa sanaan waan yaadifani kanneen qabsoo karaa nagaatti iyyuu deebi'ee wanti sun ta'uu dhabeeti kan mana hidhaa ture. Shororkeessaa yoo jedhanii maal gootan jedhan akka dhaabaatti shororkeessitan moo akka dhuunfaa nam tokkeetti shororkeessummaa kana raawwatan jedhan maali mannaan keessan? Dhugaa dubbachuudhaaf shororkeessaa jedhamuudhaan alatti kana gootan waan san balleessitan wanti jedhamu hin jiru. Amma nutti anii fi waayillan kiyya yookiin jaallan ani wajjin hidhame hidhamtoota yaadati. Yaada kana amma ani beekutti kan garaa namaa waan jiru beeku waaqa qofa. Ogguu hidhamnu garuu waan akkanaa yaaddanii jirtu. Waan akkanaatu jedhame waan akkanaatu godhame yoo don taane waan akkanaa yaaddanii jirtu jedhaniiti waan yaadne sana akkamitti akka beekan hin beeknu. Abbaan alangaa federaala biyya kana waan namni yaadu akkamitti akka beeku hin beeku akkasiin yaada shororkeessummaa yaaddanii jirtu kan jedhuun mana hidhaa turre. Namni waan yaadu kan beeku waaqa qofa. Garuu amma akkamiin baatan? Amma akkamiin baate? Egaa gaafa waxabajjii 15 bilisaa jedhamnee baani. Bilisaan kun anaaf hiika biraa qaba. Bilisa yakka ittiin siimanne irraa bilisaa jedhan malee Yaasoon bilisaa hin jenne.
Tokkoffaan hoggaa lama hidhamee bahe. Kanaaf yaazoon hoggaa lama hidhamee bahe malee yaazoon bilisa bahe miti. Bilisa kan hin bahu irra gaafan poolisiin qabamee qorannoon irratti adeemsifamu yookiin immoo gulantaa mana murtii gulantaa jalqabaati irratti hoggaa qorannoon adeemsifamu baatii 4 hayyama seerri shororkeessummaa isaan baafatanii jiran baatii 4 keessatti yoo nagadhiisan dhuguma bilisa. Garuu dhuguma gaafa sana manni murtii gulantaa tokkoffaa sun wabiin hayyamee ture. Wabii sanallee kaffaleera. Garuu manni murtii wabii si hayyamee egaatti gadi baate poolisiin akka barbaadetti karaa irratti qabee mana sirreessaa mana adabaa anillee mana sirreessaan jedhuun actually waan sanaan mana adabaa si buusaa mana adabaa keessa hamma barbaadde turtee hidhamtee baataa jechuudha. So hidhamnee baane nuti amma totally. Eessa fa'aatti hidhamte gaafa jalqaba hidhamtu waggaaf 10 dura eessa si fidan yeroo duraatiif? Ani gaafan qabamullee asuma Finfinnee kanaan qabamee gaafa qabame Komishinii Poolisii Finfinnee bakka jedhamu yookiin immoo bakka maqaan isaa Kaduraa Maakalaawii jedhamu achi baatii 4 ture. Achi mana adabaa Qilintootan nageessanii Qilintoo zoonii tokko kan jedhamutu jira. Zoonii tokko baatii 2 taa'ee achi na baasanii lafa seera Oromoon dur seera tumatu lafa caffee tumaa jedhamu maqaan isaa Kadurii amma manni hidhaa erga irratti ijaarame lafa Abbaa Saamu'eel jedhamu achi nageessanii achi baatii 7 ture. Naannoo Galaan jechuudhaami? Naannoo Galaan jechuudha. Achi immoo na deebisanii Qilintoo zoonii 2 keessa baatii muraasa ture. Qilintoo zoonii 2 illee amma immoo deebisanii zoonii 1 na deebisanii achi kan maayyii kan hin beekaa Qilintoo zoonii 1 jechuudha. Manni murtii yeroo meeqa wabii siif laate yookaan immoo akka baatu siif hayyame gidduu himannaa waggaa 2? Manni murtii kan dhaddachi gulantaa tokkoffaa irraa jiru baatii 4 akkuma hidhameen booddee wabii na hayyame. Erga sanii wabii na hayyame. Qabamtee yeroo hagamii keessatti mana murtiitti dhiyaatte? Mana murtiitti dhiyaachuu qabamee guyyaa 15 booddeen dhiyaadhe. Garuu dhiyaachuun waan san hunda wannoo miti. Sababni isaa himanni nurratti hin banamin baatii 4 guutuu turre. Baatii 4 booddee himanni nurratti baname jedhamee dhufe. Erga wabiin nu eeyyamame maallaqa kaffalle. Baay'ee maallaqa gaafa san kaffalle amma har'aatitti illee manni murtii sun otoo nuun deebisin taa'inya. Sababni isaa yoo ati hidhattee gaafatte dura nama bakka buusaa jedhanii nama bakka buusnee nama nuti bakka buusne sana illee shororkeessaadhaaf bakka buute jedhanii ari'anii dhukaasanii qabanii hidhanii baatii 3 booddee gadhiifame inniyyuu. Waan qabeenya nuti gaafa sana poolisiin nurraa fuudhe maallaqa sanaaf kaffalle martiyyuu nutti hin deebine hanga ammaatu. So erga sana jechuudha. Erga sana namni garas deebi'eetis gaafate hin jiru. Beellama dheeressuu bakka biraatti erguu kotabee dhaqi jedhu eessa dhaqee jiru. Kanaaf namni hin dhufne nutillee nuufine itti dhiifne fura. Shororkeessaa jedhanii na himatanii angaruu waan shororkeessu hin qabu waan shororkeesses hin qabu jetta. Maali jettee yaadda sababni ittiin si hidhaniif? Maaliif hidhamte? Akka yaada keetiitti waan isaan sitti himan osoo hin ta'in. Yakkiin ani ittiin hidhame Oromoo ta'uudha. Yakki biraa tokko hin jiru. Ana qofa miti. Yakki Oromoota baay'ee mana hidhaa keessatti dararaa jiru Oromoo ta'uudha. By the way, impaayera kana keessatti Oromoo ta'uun yakka guddaadha. Ka jalqabaa yoo ati Oromoo taate Oromummaan sun yakka sirra lakkaa'amti. Yoo ati Oromoo taate nama siyaasaa taate yakka isa lammaffaa taati. Ruqaaleen biraatis baay'eetu jiru wanti Oromoo irratti yakka ta'an. Dubbachuun yakka sitti taati, yaada kee ibsachuun yakka sitti taati, barreessuun yakka sitti taati, sirbuun yookiin wallisuun quuqama hawaasa keetii san gadi buutee dubbachuun kee hawaasa ibsuun kee yakka sitti ta'a. Kun immoo seenaariyoo adda addaa laallee arginee beekna. Kanaan duras
Oromoota akkamiititu mana hidhaa keessa dararamaa jira, Oromoota akkamiititu lubbuun darbitee, Oromoota akkamiititu qaamni hir'atee, Oromoota akkamiititu biyyaa bahanii kan hundumaa anis Oromoon kaanis isinis quba qabdu. Yakki guddaan nu hisise Oromummaadha malee waan balleessin hin qabnu. Yaada morminee qabxiiwwan hawaasa biratti irra fooyya'aadha jedhaman deeggarsa hawaasa keenyaa yookiin deeggarsa saba keenyaa nu argamsiisa jennee yaadne qabannee waan dhiyaanneef hidhamne. Ani qondaala adda bilisummaa Oromooti. Ani adda bilisummaa Oromoo keessattiin guddadhe adda bilisummaa Oromootitu harma siyaasaa na hoosisee na guddise. Isaan beeka, isaaniin jiraadha, isaaf hin jiraadha. Kun immoo yakka miti. Mee keessattiyyuu adda bilisummaa Oromoo illee akkasumatti immoo Koongiresiin Federaalistii Oromoo illee filannoo bara kanarraa hafuudhaaf akka sababaatti kan kaasaatiin ture nu filannoo keessaa nu dhiibuudhaaf miseensota keenya adamsanii hidhuu waajjiraalee keenya cufuutu raawwateedha. Tarii himannaan kee hidhaan kee illee akka san keessaa tokkootitti kaasa dhaabichi walumaa galatti. Keessayyuu immoo namoota hedduu keessaa dursiteetiniin wanti sirratti xiyyeeffatamee fi naannoo dorgommiitti filannoo irratti akka hin hirmaanneef durfamee karaa qabamuu yaadameeti. Kaayoo dhaabichaa filannoo keessaa dhiibuu keessaa tokkotu raawwatame kan jedhamullee dhaga. Yaada kan akkamitti ilaalta? Yaadichi sirriidha. Adda bilisummaa Oromoo hammam Oromoo biratti fudhatama akka qabu, hammam impaayiriitti kana keessatti akka dhiibbaa geessisuu danda'u, hammam biyya kanaaf illee falaa fi mala ta'uu akka danda'u warri nu hidhee fi warri dhaaba kanarraa sodaa qaban dursanii miidhagsanii beeku. Warri kana beekan immoo jalqaba akka adda bilisummaa Oromootittis akka qondaalota adda bilisummaa Oromootittis namoota dhiibbaa geessisuu danda'a. Jarri kun dhiibbaa geessisuu danda'u, jarri kun hawaasa qabachuu danda'u, jarri kun saba kana waan dhugaa jirtutti himanii gara ofiitti fidachuu danda'u jedhanii yaadan hundumaayyuu hidhan ana qofa miti. Namoota qondaalota jajjaboo adda bilisummaa Oromoo qaban hundumatti hidhame jechuu dandeenya. Waajjiraaleen bakka hundumattuu cufame jechuu dandeenya. Waajjiraaleen cufamu qondaalonni hidhamuu qofa miti. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo mataa isaanii hanga har'aatti mana hidhaa jiru. Kuni waanuma raajidha. Waan hidhaa mana keessaa moo hidhaa waajjira poolisii? Garaagarummaan nama hidhuu ditteen gochuu bakka tokkotti akka inni achi hin baane godhanii teessisuu manuma hidhaati. Ogguruudha. Yaa anaaf ani hiikni haa qabu manuma hidhaati. Manni hidhaa lookeeshinii miti mana hidhaa kan jechisiisu. Akka ati hin sochoone daangisanii teessisan manuma hidhaati. Baay'ee oduma dhugaa dubbanne manni hidhaa Finfinnee keessa manni hidhaa mana dhuunfatitti hidhaman baay'eetu jira. Qorannoon godhee fi kitaaba maayyii kanaan barreesse shirarratti illee wantoota kana maqaa dha'uu yaaleera. Safe house jedhamu biyya kana keessatti manneen akkasii maqaa masoo isaaniitiin. Manneen akkanaa namni dhuunfan mana dhuunfatitti nama hidhu baay'eetu jira bara Finfinnee keessa. So kan hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo itti hidhamanii jiran mana dhuunfaa isaanii haa ta'u malee akkuma mana hidhaa isaaniitti irraan adda miti. Kanaaf mana hidhaa ta'ee difaayin godha hiikatti kennaan. Hidhamuu kee dura waan kana yookaan dhiisi yookaan wanni walitti aangawoota mootummaatiin walitti haasoftan jira hamaas tolaas. Ani akka dhuunfatitti aangawaa kamiiniyyuu dhimma kanaan wal qabatee waan hin haasa'e hin qabu. Waan hin haasa'us hin qabu. Ka jalqabaa qabsoodha. Yaada fooyya'aadhaa fi yaada gatii baasuu danda'u dhiheeffannee wal dorgomnee abbaan moo'ee abbaan mo'ame immoo mo'amuu isaa fudhatee akka tapha san keessaa bahu walii gallaatti kan biyya keessatti deebine. Kanaaf inni dhiisuu fi inni dhiisuu dhabu waan mariidhaaf dhiyaatu waan jaarsummaaf dhiyaatu miti. So amma maalinni kan ta'e namni humna qabu harka nama micciiree mana hidhaa nama teessisee filannoo kophaa dorgomeen darbe jedhee dhaadheessuun
filannoo odoo hin taane fudhannoo jedhama kun. Han biyya kanatti ta'e illee san keessa'uu Oromiyaatti wanni ta'e waan akkanaati. Ati borumtaa filannoon geggeeffametti gadi baate adda bilisummaa Oromoo gaafa gama biyyaa galu filannootti hirmaadha yaada jechuun isaanii yaadatama. Osoo adda bilisummaa Oromoo filannoo dorgoma ta'e osoo akkas hidhamuu baatte silaa eessatti dorgomtaa turte? Beekamaadha bakki inni itti dorgomu Salaaletti dhaladhe waan ta'eef konstituensiin biyya kanaatiyyuu bakka itti dhalattanittidha. Maatiin kiyyallee achuma Salaalee jiru. Salaaletti dorgoma. Aanaa kam jechuudha Salaal? Aanaa Kuyyuutitti magaalaa Garba Gurraachaatti aanaan egaa magaalaan Garba Gurraacha aanaa Kuyyuu keessa jirti waan ta'eef achitti dorgoma. Dorgomnaan immoo maal akka ta'uu danda'u ni beekama. Bakki jechuun bakka amma Biraanuu Leenjisootii fi Taayyee Dandaafaa itti dorgoman jechuudha. Yaa. Tariiti humni jajjabaatu walitti dhufuu mala ture. Tarii inni kun hidhaa si tursiisuudhaaf sababa ta'uu danda'a jettee yaadda? Kana barree haa hiiku. Maali yaadda akka dhuunfaa keetiitti? Yaada kanarratti yaadan kennu. Garuu arbi lama yoo walitti dhufte arbi lama erga takka walimmoo silaa tokkuma mo'a. Kanaaf arbi lama walitti hin dhufne amma arbuma tokkotu dhaqee dheedee deebi. Egaa manni hidhaa waan hammaataadha. Jiruu namaa mancaasa, qorqalbii namaa miidha. Waan lafa kaawwatanii deeman ittiin deebi'an akka salphaatti. Gaafa hidhaadhaa galtu akkamitti galte? Miira jalqaba gadi bayisiin jedhanirraa balbala mana hidhaarraa kaasii menu daawwachiisa. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu amma biyya kanatti nuti Oromoodha. Oromoon biyya qabaa lafa hin qabu. Oromoon magaala qabaa mana hin qabu. Oromoon qabeenya qaba maallaqa hin qabu. Kanaaf gaafa manidhaati bahu waan baay'ee walitti bu'e waan baay'ee akka qilleensa qorraaf qilleensi ho'aa walitti buutee nama dhukkubsitu sanan ta'e ana qofaa miti hundumatu akkas ta'e gaafa achi bahe jedhan wanti guddaan na yaachise ganda eenyuti ittiin bahaadha. Eessa dhaqaa? Eessa dhaqaa? Kan baay'ee na gaddisiisu namni akka kiyyaa ani akkumatu dura ibsite yuunivarsiitiin barsiisaa ture namoota kitaabota hedduu maxxansee qabu argitee namoota biyya kana keessatti dhugumaan labata isaanii influensi godhan keessaa tokko ani karaa kitaabotaatis nama baay'ee biratti kitaabota fudhatama qaban illee ka barreesse nama akkanaa kun akkaataatti bahuuf bakka itti bahu hin yaadda'u sila. Garuu immoo jechuudha. Ani illee yaadda'u kun immoo qaama qabsooti. Ani illee akkas ta'u qabsoo keenyatu kana fide. Kunimtu akka hin dhufneef qabsoofna waan ta'eef boruuf egeree labanni waan kana akka hin dhaalleef qabsoofna waan ta'eef natti hin dhaga'amu. Garuu immoo reyaalitiin jiru kana dhugaan jiru waan akkanaa kana taane gaafa achi keessaa baanu. Maatiin hin jiru, manni hin jiru, waan baay'een hin jiru. Oggoon kana jedhu baay'ee wanti Oromoon hubatu qabu. Rakkadhii na gargaaraa jechuu kooti miti. Akkanatti hubatamuu qabu. Kuni qabsoodha. Kuni jabina. Borus iftaanis waan akkanaa akka hin deebineef qabsoofna waan ta'eef namiyyuu waan kun hoggaatti dhufe otoo hin laafne, otoo hin dadhabne kanallee moonee irra darbuu qabna. Wanti ta'e kana jechuudha maaf salphaatti. Kanaafuu akka baateen eenyu bira deemtu, eenyu faayaaltee, eenyu argattee, eenyu dhabde. Fakkeenyaaf yoo xiqqaate gaafa qabamtu mana baatee seentu wayii qabda kiraasaa ta'uu bitta.
gaafa maduftu eenyutti ol seete? Moo kuyyuu Amma maatii bira? hoggaane argitee ani amma maatiin kiyyallee gaa salaalee jiru siin jedhe akkuma dura si ibse maatii kana bira dhaquun illee saatii kanatti xiqqoo si nama dhibdi beektaa hin fokkatti illee. Kanaaf gurbaan tokko jira hiriyaan kiyya ka waggaa 20 waliin michoomne. Magaala kana jira dhuguma ammallee galata galchuuf hin barbaada. Siraaj Qaasim Tolaa jedhama namni kuni akkuma koo barsiisadha yuunivarsiitii Qaraasisaa. Nama kana biratti bahee nama kana dhufee na fudhate. Inni gaa sababni isaa tokko hiriyummaadha lama immoo akkuma siin jedhe Oromoo biratti nama fuulli beekamu fuula kiyya hin beeka Oromoo waan ta'eef nama kana dhufee na fudhate amma iyyuu achuman jira dhugaa sa'uudhaaf amma humna hin qabu waan ta'eef jechuudha. Naannee maa inni kan jechuu barbaade ani waan fuula beekuuf inni dhufee na fudhate namni immoo fuula hin beekamne kan immoo namni fudhanne kan inni ani immoo dabalee dhaqee fudhadhee nama kana bira qubachiise yookiin kan inni siree bulche yookiin kan inni asii geggeesse akkasuma jiru namni ani beeku kan Oromoon fuula hin beekne jechuudha. Ani waan xiqqoo fuula na beekaniif waan xiqqoo hojii kana keessa illee tuttureera argitee ani amma gadaa tokko hojjedheera jechuudha lafa kanarratti. Kanaaf Oromoodhaan xiqqoo wal beeka. Ijoolleen dargaggeeyyiin immoo hin jiru waan ta'eef tokkoffaa bakki itti ba'an bakki itti boqotan namni dhaqee qeebalu biyya kana keessatti xiqqoo rakkisaadha wanta akkasiitti jira jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu hidhaa bayuunuu hidhaadhaan wal qixa rakkisaadha jechuudha. Yaa hidhaa bayuun mataan isaa argitee hidhaadhumaan wal qixeedha. Wanti kun seenaa waggaa 50 har'aa dura tureen illee wal fakkaata. Akka jarana kan baay'ee nama ajaa'ibu. Seenaan akkanaa kun namichi waraana dargii leenjisaa ture tokko waraana Hayila Sillaasee Raazar achi gaafa dhufee leenjisaa jalqabaa waboo ta'u otoo gara bahaatitti hin darbin namni kun amma lubbuudhaan jira Keeniyaa keessa maqaalee yoo dhaabadhe jechuudha. Namoonni beekan ni beeku. Namni kun gaafa achi dhufu baaroo qeebalee asitti bakka buluun qabu innis nama guddaadha ofii beeki. Nama leenjisaa waraanaa ture. Mana obbo Baaroo namni baay'ee waan tureefi mana obbo Leencoo Lataa 7 taa'ee namni kun gara bahaatti deemee waraana kana leenjisu. Saniin booddee namoonni dhimma hojii adda bilisummaa Oromootiif fi qabsoo Oromootiif magaalaa kana dhufan magaalaa kana keessatti yookaan mana obbo Baaroo qubatu yookaan mana obbo Leencoo qubatu yookiin namoota fakkaatan nama muraasatu nama qubachiisaa ture jalqabuma jechuudha. Walakkaa jaarratiin booddee illee seenaan keenya sanumaa wal fakkaata. Oromoo magaalaa kana keessa bakka buluu hin qabu. Oromoo magaalaa kana keessa oolee keessaa bahee gala malee magaalaa kana keessa oolee magaalaa kana keessa buluu hin danda'u. Qabsoon teenyas immoo waan kun akka geeddaramu gochuudha. Abdiin kun hin muufannu hin dallannu. Kanuma geeddaruudha qabsoon iyyuu mataa isaati. Dubbiin kun dubbii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhan tokko natti wal fakkaate. Finfinnee irraa gamoo hin qabnu garuu gamoo Finfinnee jalaa lafee guraaraa qabnaa lafee tuulamaa qabnaa waan jedhu wayii dubbatee dhageera. Raayyaa Abbaa Maccaa. Okay. Namni hedduun gaafa bahu bilisallee jedhamee wabiidhallee jedhamee deebi'ee balbala mana hidhaarraa butamee lamuu daranuu kan duraanii caala cinqaa biraatti dhabamsiifama. Kun namoota baay'ee irra dhaqqabeetiin jira. Namudachuu mala jettee sodaattee turte? Ani gaafa adda bilisummaa Oromootitti makamu gaafan dargaggeessa turellee jechuudha. Yaazoon gaafa akkanaati dhama yaazoon gaafa akkanaa dhabamsiifama yaazoon gaafa akkanaa du'a jedhee yaaddees yaadda'een beeku yaadus hin dhaqu sana maaliif qabsoon hidhaa qabdii qabsoon dhabamsiifamuu qabdii qabsoon ajjeefamuu qabdii qabsoon dararaa hedduu of keessaa qabdi. Nan dhabamsiifamaa hin yaadu waan hin yaaduufis hin qabu.
sodaadhee hirriiban nabu, sodaadhee qabsoon dhiisu, sodaadhee yaadda'ee qabsoo keessaa waan hin boof hin qabu. Wanni fedhee dhufuu danda'a. Kuni Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti waan fe'e ta'uudhaaf muradheen itti gali gaafasuu. Amma gaafa nan cufa liqimse, gaafa waan hunda argee waan hunda beeku kana dhiisi. Gaafa san hin sodaanne hin yaadda'us yaadees hin beeku. Amma mana namaa jira jette, egaa jiruun mana namaa keessummummaadha malee jiruu hin ta'u. Hanjaa maal qabda gara hegereetti jiruu kee gadhaabuu, gama mana kee deemuu maali wanni yaaddu? Namni biyya hin qabne mana qabaachuudhaaf hin yaadu. Jalqaba biyya qabaachuu qabna. Jalqaba biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabna. Jalqaba biyya keenya irratti mirgi keenya kabajamuu qaba. Jalqaba biyya keenya irratti namummaan keenya beekamuu fi beekamtii argachuu qaba. Kanaaf kan na yaachisu sabni kun yoom biyya godhataa malee yaasun yoom mana godhataa miti. Gaafii kootis miti, fedhii kootis miti kun. Keessa kiyyallee hin jiru. Jalqaba Oromoon yoom biyya godhata? Jalqaba Oromoon yoom nama ta'a? Akka namaatti yoom laalama? Siyaasa keessatti wanti xiqqoo fi guddaa jedhamu hin jiru. Qixxee vaaluu qaba hundumtu. Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachaatti yoon hin deemne, Oromoon tokko afaan Oromoo dubbachaatti yoon deemne yoo dhagaachan naama ta'e, yoo konkolaataan bishaan itti facaasaa deemu ta'e, yoo arrabsuun akkuma durii sana maqaa biraatti dabalanii arrabsu ta'e, waa'ee mana qabaachuun maal nama yaachisa? Biyya hin qabu. Wanta maqaa jiru kana waan ta'eef. Haadha hin qabdu turte durii gaafa hidhamuu kee dura haadha manaaf ilmaan hin qabdu turte? Ani biyya kana dhimma 2014 dhimma qeerroo bilisummaa Oromootiin gaa wal qabata keesin kiyya baay'ee dudduubatti dheeraadha. Atis quba qabaatte dheetanii yaada. Biyya kana 2014-15 xiqqoo haalli hamaan tokko na mudate. Tokko madaa guddaa tokko qaama kiyyarraa gahee. Miidhaa guddaan narra gahee. Lammaffaa bara sanatti qaamni security biyya kana ajaja mana murtii malee on-site shoot kan jedhamu kana jiraami waan bakka argametti haaduu kan jedhu. Murtiin akkasii narratti darbee biyya kana miliqee baheen ture. Baraan biyya kana bahe sana egaa baras mannis bultiinis baras jigdee erga sanii mannis bultiinis haadhi warraas ijoollees waan jedhu hin jiru. Saniin dura Maal horteesse? yaa nin qaba ture haadha warraas nin qaba ture ijoollee illee nin qaba. Amma garuu ijoolleen tiyya ijoollee Oromooti, ijoolleen Oromootis ijoollee tiyya. Manni kiyya Oromoo Oromiyaa irra jiran kana manni Oromoo fi manni Oromiyaa irra mana kooti. Kanaaf ammaaf wanti mana ijoollee haadha warraa jedhu hin jiru. Qabsoon Oromoo haadha warraatti ijoollee kiyya mana kiyya. Taatee gaafa gama Kaayirootti baqattee san mee itti deebina. Kanaan durallee kitaabota haga 2-3 hiikteerta afaan biraarraa hamma 5 kan ta'u kan kee barreessiteetiin jirta. Manni hidhaa waggaa 2 kun yeroo carraa kitaaba biraa ittiin barreessu sii kennee jira. Maali wanti itti fayyadamaa keessa? Mana hidhaa keessa gosa hin taane baay'ee egaa ani hidhamuudhaaf nama jalqabaatiif miti yookiin immoo hidhaan kun anaaf isa jalqabaati miti. Ani yeroo baay'ee sababuma siyaasa Oromootiin bakka baay'eetti hidhameera. Oromiyaa keessa kutaa bulchiinsa Oromiyaa kana bakka adda addaatti hidhameen beeka. Barataa ta'ee immoo barataa yuunivarsiitii waggaa arfaffaa guutuu jiru. Akkanuma mana adabaa naannoo Amaaraa Bahar Daar yuunivarsiitii Bahar Daartiin baradhe digirii jalqabaa waan ta'eef achitti illee mana hidhaan ture. Hidhaadhaaf haaraa miti. Kanaaf mana hidhaa keessa waan sadiitu nama baasa. Muuxannoon ani qaburra. Takka
kitaaba dubbisuu fi barreessuudha. Lama sochii qaamaa yookiin ispoortii hojjechuudha. Sadaffaan yeroon hirribaa akka hin baay'annes akka hin xiqqaannes godhanii sagantaatti baasanii rafuudha. Kana sadeentu manadhaati fayyaa akka baatu si godha. Wantoota kana duraa muuxannoon itti qaba waan ta'eef manadhaa ani maakalaawii kanatti hidhamee beekaa, mandiitti hidhamee beekaa, gabrgurachatti hidhamee beekaa, ellooti bakka baay'eetti hidhamee beekaan. Muuxannoo sanumaan hojiitti kadhe gaafan ammas dhaqu tokko kitaabota dubbisuu duraa barreessuu muuxannoon qaba waan ta'eef barreessuu physical exercise hojjechuudhaa fi yeroo hirribaa sirreessee akkuma fayyaan bahe physical jechuudha. Kitaabotas kitaabni meeqa qophaa'eera amma gareetti maxxansuu deemtu kitaaba meeqa qopheessiteerta amma lafaa qabdu? Amma kitaabni qophaa'ee lafa jiru egaa waggaa laman ture kan inni barreessuudhaaf yeroo itti dhabe fa'aa achi keessatti yeroon argadhe nan barreesse. Egaa iskiriiptii fiilmii tokko dabalatee kitaaba afuriin barreeffadhee achi keessa. Tokko immoo kitaaba gaafan hidhamuuf jedhu ani onkololeessan hidhamee kitaabni jaanuwaarii eebbifamuuf ture, amajjii eebbifamuuf ture. Isallee achi keessatti itti fixee walumaa galatti amma hojii ja'a hojjedheen bahe. Hojii ja'a ogguun siin jedhu kan hin alatti hojjedhe keessa'uu kitaabni tokko amma maqaa isaa sin hin dha'u. Kitaabichi kitaaba bareedaa probably hojii nama ammaatitti hojjedhe hunda caalaa kitaaba ta'u kan Oromoo hiikoo wayiitirraan ga'uu danda'u. Ala kanatti hojjedhee otoon hin fixin hin hidhamee achi keessatti hin fixe. Ayyee gama goola buutitti deemname mee nu yaadachiisi sababa gama kaayirootti baqachuu keetii fi wantoota sababa ta'an yeroon suni yeroo sirna mootummaa addawaawii yookaan ammoo TPLF'n geggeeffamu durfamu ture. Maal ture sababni ijoon ittiin bakka argametti ajjeefamu jedhamee jettee achi immoo baqattee ittiin baate? Wanti dhimma qeerroo bilisummaa Oromootiin wal qabatu suni jalqaba qeerroon bilisummaa Oromoo kun egaa akkaataatti ijaarame 2005 irraa jalqabee 2009, 2011, 2014 progresii adda addaa qaba qeerroon bilisummaa Oromoo. Ijaarsa waan diyagonaalii ijaarame qeerroon bilisummaa Oromoo gaa kuni ibsa bal'aa yeroo dheeraa gaafata. Garuu salphumatti maal siin jechuun barbaade 2014 15 xuxxisi qeerroo bilisummaa Oromoo suni maaster pilaaniin wal qabatee akkaataa itti daddafee lafaa ol utaalee ka'etu ture. Waan san keessatti jaallan kiyya kan barasan waan san wajjin gochaa turre icciitidha baay'ee. Controversial waan ta'e waan baay'ee nama mormisiisu. Kan ammallee anuu itti deebi'ee isin hin himne baay'ee tochi keessatti ta'e. Biyya kana keessa ogguu jirru wantoonni raawwataman akkamitti akka raawwataman eessaa akka raawwataman namni baay'een amma istuudiyoo bananii qeerroo bilisummaa Oromoo istuudiyoon Finfinneedhaa istuudiyoon Piyaassaadhaa maaliif waan baay'eetu jedhame haa jedhamu jenneetuma dhiifne wanti sun icciitii qaba. Soba ture wanni suni istuudiyoon sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinneerraa darbaa turuun soba ture? Sobaa miti. Garuu istuudiyoo akkasitti sofistikeet ta'e maallaqa fandii addaatiin hojjetame yoo hin taane laaptooppii irraa darbaa ture. Mee achumaanuyyuu tariitii yeroo sanis hordoffiin jabaan hin jira ture. Garuu immoo waan ka'aatiin hin ture asumaan haa kaasnu. Keessaa'uu sii fi Girmaa Xurunee maqaan dhahamee caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo keessa. Basaasa wayyaaneetis dabballee adda bilisummaa Oromootis double standard yookaan ammoo billaa qara lamaa turanii jedhama. Maal deebii kennita himannaa kanaaf? Maqaan keellee ture. Kuni 2016, 2017, even amma 2018 namoonni tokko tokko darbaniyyuu jechuudha 2019 yeroo ani hidhame illee jechuudha. Namichi kun hin hidhamne jedhanii haasa'an hedduutu ture.
baay'ee si gaddisiisa. Qabsoo keessatti wantoonni akkanaa hin ta'u, sirra dhiibban akkanaa gaa, arrabsoon akkanaa hin jira. Kanaaf hin qisaasamnu kaayyoo qabannee kaane waan ta'eef. Gama Girmaatiin personally Girmaa anatu beeka malee Girmaan ana nan beeku personally. Kana yeroo hundumaa irra deddeebi'es jedheera nan beeku. Sababni isaa maal inni? Qeerroo bilisummaa Oromoo namni Yaasodha jedhee beeku nama tokkicha qofa jira biyya keessaa. Akka Yaasoo ta'e. Biyya alaatiis nama tokko qofa jira. Booddee erganaan Masrii bahee namni akka ana ta'e iyyuu beekan malee egaa miidiyaatti dubbadhee ana ta'uun beeku tokkoffaa maqaan kan biraati. Lammaffaa ani qaaman nama tokkotti mul'adheen beeku biyya kana keessatti waan goonu san. Nuyi baay'ee kaameeraatti fayyadamnu qoraan keessa hiinee baannee deemna bara sana. Meeshaalee adda addaa waan adda addaatti dhimma baane hundummaa isaa teeknikiitti fayyadamnu nama iciitiin waan san nu godhu qopheessinee fuunee deemna. Viidiyooleen bara sana hojjisiise laaluun hin danda'ama. Salphumatti. Dhaqaatii viidiyoo warri Zaambilaa TV ammaayyuu Gmail irraa yookiin Google irra seenan ilaaluun hin danda'ama abbaan fedhe. Warri Zaambilaa TV Hoolaandii dhufanii viidiyoo ani amboo geessee hojjisiise dookumentarii achirratti darbe sana namiyyuu ilaaluu danda'a. Doche Welle waan warra Jarmanii kuni joornaalistoonni achirraa dhufanii ana bira qubatan dhugaa ta'uudhaaf viidiyoo isaa wajjin hojjenne interview gaafa san godhame ilaaluu hin danda'ama. Baay'ee asirratti wanni tokko waan oduun isinitti hin darbine ani saaxilamuu keessaa harka qabu warra Doche Welleeti. Waliigalteen keenya akkuma sanaan dura ture maqaan kiyya dhahamu suurri kiyya mul'atu interviewun godhamee sagaleen pook ta'ee jechuudha. Sagalee nama biraa fakkaatee darba ture. Maqaan qabsoo hin jira. Maqaa qabsootiin darba ture. Isaan garuu waan sana asii toleedhanii waliigallee erga bahanii booddee viidiyoos akkuma waan biyyi nagaa ta'e akkuma waan ani bilisummaa keessa ta'ee dubbadheetti miidiyaatti gadi gadhiisanii jarri san argate akka caarraa ta'ee bara sanitti nama odeessa achi nuu kennu qabna. Viidiyoon sun bahee odoo harka namoota na barbaadanii sana cufa harka hin ga'in ana harka ga'e. Saniin booddee biyya bahuun kanarra dhufe. So mucaan sun maasii jechuufanii mucaan suni akka namoonni jedhan kana akka namoonni baay'ee itti afarsan sana baay'ee karaktara assassination fayyadamnadhaniiti namoonni mucaa san baay'ee ol kaasanii saniin booddee mootummaan isa ol ka'ee jiru sanatti fayyadame. Malee tokkoffaa amma sanaan ga'u. Lammaffaa immoo hojiin inni hojjete booddee erga maqaan suni baay'ee aggravate godhanii jechuudha. Karaktara assassination yookiin anaa yookiin immoo walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo defame gochuudhaaf namoonni erga dhimma itti bahuudhaaf waan yaalanii mootummaan mucaa sirriitti karaarra galchee hiriirsee hojii baay'ee yakka ta'e hojii baay'ee sukkanneessaa ta'e hojii baay'ee Oromoo baay'ee gaaga'e irratti hojjetanii innis hojjetee maayyii ofiisaatiif iyyuu gara Inxorootos keessaan baaneetitti gale. Dabli istaandaardidha. Siin jedha. Girmaan gaafa dhufe qabsoon akka ta'anii ilaalanii miti. Kan kee maaliif sababni akka basaasaatti yookaan immoo akka billaa qara lamaatti fudhatamaa turte? Maal sababni ka? Namni dabli istaandaardidha oguu siin jedhu jalqaba dabli istaandardii jechuun maal jechuudha? Namni dabli istaandardii ta'uu kan akkamiiti? Namni akka yaasoo namni gama tokkoon miidiyaarra oolu ani OBS irra hojjechaan ture namiyyuu fuula na beekaa kitaabotaan olii gadi deemee maxxansiisaa nan raabsaa nan gurguraa ambaayizoo aktivitii. Yaabelle kana marra hin beekna hirmaannaa kallattii hin qabdullee beeyna. Maali dubbeensaa wanni waan kana jedhameef ka jedhu akka ibsitu barbaada. Exactly miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu kiyyaanii yeroo sanatti adda bilisummaa Oromoo defame goona jedhanii waan yaadaniif yaasoon double standard jedhanii odeessuun bara sanatti baay'ee murteessaa ture. Garuu ani ofiin beeka. An double standard ta'uun nan barbaachisu baay'ee yoo nan faayidaa barbaada ta'e. Warreen amma ani maqaa siin dhoofne bar kan caasaa kiyya jala jiran sadarkaa ministeeraa kan jiran jiru. An oggas caasaa kiyya jala turan. Maal kallattumaan naqee ta'e yoon barbaade ministeeran ta'u maaliif hin double standard ta'a maal hubuudhaaf?
maal fayyadamuudhaaf, maal balleessuudhaaf, maal tolchuudhaaf. No, double standard immoo kan ta'uu hin danda'amu secretidhaan leenjinoo sii kennamee fi namoonni yoo hin beekne tan double standard taatu oduma ta'eewu namni akka kiyyaa double standard ta'uu hin danda'u tan jalqabaa. Lammaffaa qabsoo ati gootu keessatti baay'ee diinni hawaasa ati qabsooftu san caalaa dafee si hubata. Kun natural science siyaasaa keessatti beekamaadha. Ooqa daddafee si hubate maal godha? Daddafee maqaa si balleessa. Baay'ee dura maqaa si balleessu jalqaba. Lammaffaa hawaasa irraa si foo'utu itti dhufa. Sadaffaa erga hawaasa irraa si foo'e si balleessa. Diinni. Kanammoo argitee sabni gulantaa sadirra jira. Roog-sadee tokko kaaftee gara bal'aasaa yoo ilaalte garri jalaa suni saba. Nation. Gidduunsaa sabboontota. Fiixeen ishiin olaanu dhiphoon suni qabsaa'ota. Kanaaf erga takka naa hubatan jennee yoo kan aarru, yoo kan abdii kunnu, yookiin immoo yoo gubeessa keenya keessatti sirriitti hin hojjennu ta'e hin banna. Saba sanas. Kanaafuu nan hubanne malee akkas miti. Kanaaf gogaan qabsaa yabbuu ta'utti irra raata. Haa ta'u. Qabsaa bal'aa ta'utti irra raata. Ani akkasittiin irra darbe wanti jedhame baay'eedha. Hayyee ulfaadhu galatoomi yaasoo egaa sagantaa har'aa kana wanti guddaan baga nagaan galteefis akkasumatti ammoo hawaasa keetiinis akka wal agartuuf affeerraa sagantaa turtii gabaabduu kana taasifne gama fuulduraa tarii dhimmoonni irratti mari'achuu dandeenyu dhimmoonni siyaasaa hawaasummaa dhimma Oromoof Oromiyaa bal'inaan walitti deebi'uu dandeenya. Kanarraatiif ulfaadhu galatoomii bulii horii fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomaa isinis ulfaadha. Egaan hordoftoota Oromiyaa laban. Sagantaa keenya kottu dhufee har'aatiin keessummaa kan isinii dhiyeessine yaasoo kabbaboo turtiin waliin taasifne kanuma fakkaata. Sagantaa itti aanutti dhimma biraa qabannee hanga isinii dhiyaanutti horaa bulaa fayyaa ta'a.